Hai, akkam jirtan? Jirtuu uummata qashtii ani nagaa fayyaa kootti isinirree baga nagaa fayyaa taatanii isinin jedha. Kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isinin jedha. Ani baay'ee nagaa fayyaa kootti isinirree baga nagaa fayyaa taatanii isinin jedha. Hordoftoota kiyyaa arramoyyoo jechuudha waan isin fayyadu isinii fidee dhufee jira. Innana waliin turtii godhaa isiniin jedha. Wanti ani arra isinii fidee dhufe jechuudha. Baay'een keessan isin fayyada. Maaliif itti fayyadamaa jirta waan ta'eef garuu jechuudha faayidaa isaa odoo hin beekin miidhaa isaa odoo hin beekin kan itti fayyadamaa jirtan. Innis maalidha? Niskifeenii warri hin beekne jirtu laata niskifeenii. Hundi keessan inni beektu yoo niskifeenii isa kinno suuraa irratti argaa jirtan kana ijoollee baay'een itti fayyadamtanii. Anuyyuu itti fayyadamaa ture garuu kana booddee stoppiin jedhaanii isiniin jedha. Kanaaf isinirree miidhaa isaa odoo beertanii gaariidhaaf miidhaa niskifeenii qabu jechuudha. Innaan niskifeenii yaa keessattuu ijoollee shamarranii hedduu jaalattan niskifeenii hin beeka. Innaa kanaaf garuu niskifeeniin miidhaa qabaa isiniin jedha. Miidhaa inni qabu keessaa muraasa isiniif hima jechuudha. Miidhaa inni nurraan geessisu jechuudha qaama keenyarraan. Innaa kanaaf na waliin turtii godhaadha isiniin jedha. Innaa kanaaf warroonni haara taatan immoo subscribe godhaadha. Warroonni subscribe naaf gootan immoo hedduu galatoomaadha isiniin jedha. Hayyee gara barumsa keenyatti dabarra. Innaa akkuma beektanii rakkoo inni shamarran irratti geessisu isinitti hima jechuudha. Niskifeeniin rakkoo inni ijoollee shamarran irratti geessisu jechuudha. Innaa tokkoffaa irratti kaansariin nama saaxila. Yoo niskifeenii fayyadamtan kaansariin akka isin qabu godhaa jechuudha. Lammaffaa irratti hirriiba nama dhabsiisa. Hirriiba gahaa irraftan jechuudha. Yeroo niskifeenii fudhattan yeroo niskifeenii dhugdan irriibarree hirraftan hirriiba gahaa hirriiba qulqulluu irraftanii jechuudha. Irraftanii jechuudha. Sadaffaa irratti immoo narvii qaama keenyaa akka boqonnaa hin arganne godhaa jechuudha. Narvii qaama keenyaa akka boqonnaa hin arganne godhaa. Afuraffaa irratti immoo dhukkuba onneetiif nama saaxila. Niskifeeniin dhukkuba onneetiif nama saaxila jechuudha. Innaa akkasumallee dhahannaa onnee keenyaa humnaa ol akka dabalu godha jechuudha. Dhukkuba onneetiif nama saaxila. Dhahannaa saaxila keessattuu dhahannaan onnee akka humnaa ol dabalu godhaa jechuudha. Isinitti dhaga'amu. Innaa shanaffaa irratti dhibee garaachaa isin qabsiisa jechuudha. Shanaffaa irratti dhibee garaachaatiif nama saaxila. Yeroo niskifeenii fayyadamtan dhibee garaachaatiirree isin qabaa jechuudha. Shanaffaa irratti jechuudha. Ja'affaa irratti immoo fedhii nyaataa namarraa balleessa. Ja'affaa irratti jechuudha. Fedhii nyaataa namarraa balleessa. Akka fedhii hin qabaanne nu godhaa jechuudha. Migibii yeroo nyaachuudhaaf kaanu nu cufaa jechuudha. Fedhii nyaataa hin hir'ataa jechuudha. Torbaffaa irratti immoo daa'imman dhalatu rakkoo hedduuf saaxila. Daa'imman dhalataniifirree rakkoo hedduudhaaf saaxilaa jechuudha. Saddeettaffaa irratti immoo fedhii walquunnamtii saalaa hedduu namatti dabala. Yeroo niskifeenii fayyadamtan fedhii keessan hedduu isinitti dabala jechuudha. 11ffaa irratti immoo saglaffaa irratti gogaan qaamaa keessanii akka dafee dulloomu godhaa isiniin jedha. Gogaan qaama keessanii yeroo malee jechuudha. Yeroo keessan malee akka isin dulloomtan isin godhaa jechuudha. Gogaan qaama keessanii dulloomitu jechuudha. 14ffaa irratti dhukkubbii lafee yookiin maashatiif nama saaxila. Dhukkubbii lafeetiif yookiin maashatiif nama saaxila jechuudha 14ffaa irratti. Kanaaf miidhaa isaa
hubattanii jirtu natti fakkaata. Kanaaf Niskifeen irraa of eegadha isiniin jedha. Hubachiisaaf immoo jechuudha. Garuu yeroo Niskifeen fayyadamtan immoo jechuudha. Aannan waliif fayyadamtan duwwaa isaa odoo hin ta'in jechuudha. Duwwaa isaa fayyadamtan miidhaa kan hunda qaba jechuudha. Miidhaa kurnan isinitti hime kana qaba. Garuu mooyyuu aannan wajjin odoo fayyadamtanii amma tawassan tokko miidhaan kun isinirraa hir'ata jechuudha. Yeroo fayyadamtan yoo dhiisuu isiniif hin danda'amne jechuudha. Niskifeen dhiisuu warri isiniif hin danda'amne warri suusii isinitti ta'e aannan wajjin fayyadamuu qabdanii jechuudha. Akka miidhaan kun isinirra hin geenyeef jechuudha. Garuu duwwaa isaa yeroo dhugdanitti miidhaa kana hunda qaba isiniin jedha. Kanaaf beektanii itti fayyadamuu qabdanii isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Na barumsa kiyyaarraa isa kana fakkaataa waan waliin turtaniif immoo hedduu isin galateeffadha. Warroonni haaraa taatan subscribe godhaadha. Warroonni immoo subscribe naaf gootanis immoo hedduu isin galateeffadha. Nagaa fayyaa naaf tura.